abbaa Jifaariin arrabsite jennaan dogongora jedhee anitti aaree keessaan bilbilee maal jedhee Roozii dhiisi akkanaa miti akkana jedhee gorsee waa meeqa keessa akka isiin baatu godheeni adda gabbaatee haadhaaf abbaa kiyya arrabsiti baalattittiin qoshaashaan isii miti isii sanan na daffara isii biyya kana jirtuun na daffarte isinii gale tala biyya kana jirtuun na daffarte. Bakka hin qabne baalagee qoshashaa namaa qoshashaatti qoshashaa jechuun zibaalaa dhabeen inde usi Fatiyye dhiisi si arrabsitu dhiisi si arrabsani ayyee Oromoo mee bakka kiyya bu'aati ilaala yeroo liqitan gizee hundan liqimsi namoota na jaallatanii jecha liqimsi haa ina dhukkubsadhee bar maal taatanis wallaahi an cuggaarraan na galabbaxamaara gaafan du'e maal ta'uu deemu. Hello. Oye, Mushida. Wallahi como. Wallahi si jebendo la garra ke mana banatte. Fatu. Fatu. Wayye dan daga tatanna godame guys. Are police. Si jedheetan mana banadhe waan siin jedhu si jedhee mana banadhe nagalchuu diddeen naannoo gaarabbi waan siin jedhu nyara geessa miti Daga mare. Ne sorki keeti moo kan haadhaaf abbaa kee kaasi kan siin jedhu abbaa fi haadha kee kanallee kaasi sin jaalladha sin kabaja dhugaa rabbi obboleettii kooti walittiin si jaalladha mati haati miskiina dhimmaa ekeeti baabaa kee haciisan nagaadhaani rabbiin kan jannataa jara haa godhu caffee isaa keessa jara haa kaa'atu ati immoo jechuun uummata qushaashaa asii fi achii si hin beekne jettee haadhaaf abbaa kee wanti xiqqabiriidhaa kaaftee fiddee asirratti dubbattuuf hin jiru. Haatiniif abbaan kee bakka haadhaaf abbaa kee fiddee asirra keessi hammoo sawwaratanii kan gad deebisanii ittuu mataa kee banu jechuudha. Uummanni kun mataan qulfeedha. Uummata namaan bulu miti. Siigaleera miti uummata alaa keessa isaa jiraatu uummanni kun siigalee haadhaa fi abbaa kee akkuma siin kan wallaahi lubbuu koo walittiin si jaalladha. Nama sitti roorrisullee sirraa deebisu wallaahi tokkittiin sirraa deebisa jechuudha. Kanaafuu baabaa keetii fi maamaa kee immoo kaasi sin jaalladhaa fatu rabbii kee sodaadhuutii kaasii asirraa. Dhugaa rabbii dubbachuuf kaasifate. Situ akka jarraa mataa hin godhanne achitti rabbiin wallol godhaaru siifatee dhugaa rabbii dubbachuu yoo ta'e haadhaaf abbaa kee maaliif fiddaati si jamma ni haadhaaf abbaa kee maaliif fiddaati rabbii yasir Roozii limmoo amma asirratti dhaggeeffadhu Roozii limmoo rabbii kee sodaadhuutii fatee Roozii limmoo nama haadhaaf kabajaa hin qabne nama haadha ofii duute torbii duutetti dhiisee fi miidiyaarra dhufee akka barbaade uugii mataatti kaa'atee si maraatu nama abbaa Jifaar mataa qabee gad deebisu si dhiise jettee yaaddaa Roozii limmuutiin haasoftaa rabbii kee sodaadhuu kee Roozii limmuu qoqqeeniitti qabattaati rabbii sodaadhuutiin fatee Roozii limmuu jechuun nama maraatuudha nama mataan likkii miti fatee Roozii maaliin kana naan jettee dhuma gabbaatee hidhii makka tuffattee ciigaatee jechuudha seera sareetu. Akkabittan dhiisa naa himaa meemi akkabittan dhiisii narraa norkitan Oromoo. Wayne Mubaarak Musammaallee narraan dhowwuu isii wajjin ta'uu dhiisee sagaxeesii biyya kana tortortuu ajoobtuu dhiqattee hin beekne wajjin ta'ee jibbuurra bilookii na gochuurra bakka hundarraa Mubaarakumti bilookii na gochuurra sila isittis goruu
dhiisee anattis goruu dhiisee yookiin si laalu yookiin narraa dho'u intalattis Dubaay jirtu narraa norbu. ምንድን ነው ማሊኒ ረኮን ነማገሩ ምንድን ነው ማሊኒ ጫልሲ ና ጀተን ሃዳ ባባንኪ ቀብሪ ከሰተረ ጫልሲ ልኩበላ ልኩሰታ ጅርተኒ ግልኮሲ ሰዲን ቢጤን ዱኤኖ ለቆባ መነ ከሰቲ ዱኤ ኦሌተን አከተ ተኤምጫ ተካቲ ብልብሌን ቤክነትን ብልብሌ እቹዳ ኮቱ ለቀበና ኢልሞነ ማነ ቀብዴ አልከን ጉቱና ጅ ሆስፒታል ሙርቴ እቹ ስኒጋኔ kabajan ulfa keeke dhugaa rabbii kabajan waan isin jedhu uummata kana natu sirraa deebise maana caalaa harraba beetti moo namni sii wallaahi natu gaditti ba'e muka fudduu jalaatti sii cabsa dhiisi ati immoo haadhaaf jettee abbaa keessatti asirratti wallahi mubaarak isiidhaaf jecha bulookiina godhe bakka hunda isiidhaaf jettan tana biyya kana jirtu jecha bulooki laa mubaarakitti sin dubbanna mubaarakii foloo irraa qabna anneetti dubbanna sattillee jechuudha mubaarakittillee waan inni si bilookee bini laadisi isana garuu maalumaan narraan orkanuu talaqana maaliif narraan qabanuu maaliif narraan qabdu oromoon maaliif narraan qaban baate la amma asirratti intalli waa'ee kee dubbataa jirti sadeen gaddaa malee deebitee sirraa dubbataa jirti amma dhufeera murshida dhufteetta kan insiin jedhu amma dubbataan jirtu ashmuuriidhaan natti dubbatti sii gadhe isiin kun immoo gabbaatee na arrabsiti isiin keenya maanni maalan godhean wal bitanii yoo wal bitanii nattaa himanuka ana akkasuma godhaan maala anas akkasarrabsu si anas akkasarrabsu fatee ati ciiga ibisi tuffadhu hin asabinii waan akkanaa kana jara saree kana jalan deemifate dhugaa rabbii nama baay'eetu si jaallata nama baay'eetu si kabaja dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni jaalala guddaa si qaba uummanni miidiyaa kanarra jiru keessa namoota gurguddaa si jaallata ati immoo namoota gurguddaa kana biratti hin xiqqaatin nama kabajaa ta'e mul'adhu jarri waan akka jarri si kabajan ta'eeti kabajanii mul'adhu namuma dhiisetu caalaadha jechuudha ati dhiisa guddadhu kanas akkuma dhiiftee dhuftee as geesseen dhiisi ammas dhugaan siin jedha sin oolchanuu sin bulchanuu sin nyaachisanuu sin obaasanuu sin uffisanuu bakka faayidaa tokkoon qabanu jechuudha jarri taani waa'ee kee dubbatan kun sii galee ati immoo ofitti amanii bakka ciige dhugaa rabbii dubbachuu jechuudha uummata miidiyaa kanarra kan akka kootii arrafame hin jiru garuu natti hin dhagahamu wallaahi billaahi natti hin dhagahamu maaliif nama oolchanu Faatiha namni yeroo nama arrabsu yaa gaarii koosiin hin jedhu haadhaaf abbaa keetis haa ta'u maali gaafuma miidiyaa kanatti ol baatu haadhaas abbaas arrabfameeraa jedhiituma kutiituma as bahifatee sii galee otuu dhokattee jiraattee yaatiniif abbaan kee hin tuqaman ergammoo hawaasatti as baate sarootiinis baay'eetu jira namni gaggaariinis baay'eetu jira namni ajaanitu baay'eetu jira namni gaggaariin baay'eetu jira jechuudha amma kan akka roozii kuni baalagee jechuudha haadhaa fi abbaadha kabajaan qabnu kan haadha lafarra sottaatee dhahaa baateedha isiin akkanaa beekta haadhaa hosiitii kabajaan qabnu sii galee kanaaf haadha kee qabriitti arrabsiti jechuudha sila kana ta'eefu maasiyaa isiitu furataara maasiyaa immoo ati irraan buusin isuma dhuguma rabbiin sitti hima maasiicha sitti hojjetaattu haadhaa fi abbaa kee irratti hojjetaattu sana isiitu nyaata jechuudha ati immoo maasiyaa sana deebiftee irraan qeebalatiin hin furatin sii galee akka obboleettii tokkootti akka nama biyya tokkootti siifan hin hima haadhaa fi abbaa kee qabriidhaa kaaftee fiddee miidiyaarra keessee irraan dubbatin akka nama tokkootti akka nama biyyaatti akka nama aalii tokkootti sitti hima sii galee mati haadhaa fi abbaa kee fidin gonkumaa fiddee keessa irraan dubbatin ati gonkumaa fiddee yoommaatu qiyaamaanii ardiin ibsamiin asii gadi caccabe haadhaa fi abbaa kee fiddee asirratti irraan dubbatin nasiin jedhu raamata rabbiin kan raamataa jara hagulu kan jannataa rabbiin jara hagulu hin fidin haadhaaf abbaa kee nuti isa fayyaadhaan iyyuu lubbuudhaan qabnu iyyuu finnee irratti sirbinee irratti nashidaa hidhannee gadhiifachuudhaaf jecha jechuudha sababii uummata kanaa utuu qaaqamnu keenya jaalalaarra jechuudha
otumaati babbareedaa finnee asirratti jechuudha. Gadhiifanneen hin gammadin guyyaa tokko dhiisaarra jechuudha. Sababii jara fuudhanii maatii keenya waa itti godhuu laata jennee sodaa jechuudha. Sii galee? Salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkamitti? Hayyateeti. Kenneen si jaalanna. Hunda keenya si jaalanna. Ati nama bakkee kennini. Obboleettiin numa qabdaa ati obboleettiin. Ana karoota kanatti alaaraan fudhii ta'uu bakka barbaade jaarraa sun sirrii dhaggeeffadhan. Namni waan tokko sirrii dhaggeeffadhan. Gaafa arrabsanii callisee dhiibbatan ofii callisan jala kan konan dhibu gaa'is kan konan gubu'an ana yoo barbaadan suuraa kiyyan galabbatan jira suuraan koma. Ina na dhaggeeffatu si himaafati isaaniin beektaa bakkee asii miidhama hin dandeenyeen namni miidhama namaa hin dandeenyeen namatti dhufanii miti. Dubbataa salphisuun jalaa callisuudha jettee Oromoo yoo mammaattu abbaa suni gaafa ati calliftee jalaawwan isaan birri hajii bicha ergitanii dhuftan hojjaanyi waa ajama bitaakaa ajama buna ajama nyaanni biyyana haga fedhelee jiraatun tasmaammoo ala bahuu ajama maa birriin abbaa keessanii hin gargaarre ushoota wallahi tokko maqaa isin kaasee isin arrabsoo abbaan keessan as jira dhugaa hati jirtu tana birrii 300 baasee ergee jedha sani fudhatte sharikaan sani warri eenyu fudhatte hunduukatti waliin oofan hati jirtu kana mukanaa miti abbaan keessa insoo beeyan ka isin dha'u hin jiru dhugaa dubbataa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhugatti sheekamaali yaa obboleeyyanteen wanni jedhan kun waan qabatamaan lafa jiru wanni beekuu qabdan safaadhaa miti wanni haasamu kun beeka maaliif jennaani adda biyyaan baa kanatti jireenyi illee akka duriitii miti kana biraa namni biyyaa dhufu kun haalli biyyaatiif haalli biyya keessa jiranii sun waliin gitu dammoo osoo qarshiyyuu qabaatanii uummanni kun manaayyuu gabba'ee mana ol deebi'uun ni rakkisa nama waa beeku nama sirna lafa sanii beeku nama akkaataa akkama obboleessa keenya sheekamaan gabba'ee waa hedduu godhaa jiru kana irratti namni gargaaramtanii isaan callaa osoo hin taane namni isaan fakkaatu waliin waan kana nama kenna kana gargaarta gootanii dirqama. Asmaan isin beeksifna namni yaada kennatuun sirriidha garuu immoo akkaawuntiin kanaan banamee amma ajaajota asii qarqaaran wayitu hin jiru. Namni waanumaan kennine kanaa booda immoo maqaa Abu Yahya waliin jira jedhanii yeroo san maqaa nama balleessuun faayidaan qabu waan ta'eef kan iyyatee ergi dhuunfamaan iyyatee waan rabbi isaa laaffisee ajaajota ergu yookaan immoo abboonni immoo sirri irra naanna'ee abboota keessan. Ilmaan keessa warri biyya alaa jirtani ajjii bichaa fiddanii akkama isheen jedhe sani raasatti hin gatinaati nama keessa nama gartee gasi immoo ajjii fiddani irra naanna'ee sirri jabeessa kaleessaa jechuudha amma eessa oolani maal keessa oolani odoo kaleessa argitanii afaan isaanii kun gogaadhatu keessa oolanii kaleessa kabalee ta'abaa oolan maatiiwwan dhabanii jechuudha kanaaf namni ganaa hojiin guddaan hajjiin of dura jira waan ta'eef qaasimiin fa'aa osoo fiddanii gaariidha. Meera todo sheer gootati dhuguma barkoosatti jiru abbeeraa isaaniitti namni wal quunnamse inni bichaa waa balleessu. Gaafa duraa namni harkan na kaasee bira naa dhagi jedhee isaa. Akkasii as nu guyyuun bilbilee ilaalama. Gaafa sana abbeeraa kiyya nuun jedhe. Alaa kulli obboleeyyan keenya nuti dirqamni qabnu nama dirqamsiisuu hin dandeenyu. Haqa jirtu torbee tokko waliin xaaraa jirra. Baay'ee ifaajaa jirra. Baay'ee rakkatee jirra. Bakkuma 350 kafale. Hagana kafalee erga abbaa keenya dhugaadha kafalte. Waan tokko kiisii qaba nama halaalaan bira kiisii qabne nama uffata nama uffanni shaanta as keessa guutu manatti miidhuma shalla fidan kana nama humna akkasii dadhabee amma akkuma jedha nama raatti nama laakiin
abbaan keessa lasaa jiraatu baatu dhoysaan dubbannu jaaja keessa teennee isin dubbataa jirra sappoortii godha leencuu asirraa nama iyyutti darbaa jirta duraa taataaf godhaa jirtan tokkokkii har'a waan keeyrii hojjan waan keeyrii dubbannu jennaan namni dhibbinu laalaa jira jechuu otoo nama tokko arrabsaa jiraanii kumaan as jirtan isinii gaaladatti fakkaate yaadni kee anna wallaahi amma narraa hadhoyteen dubban aaree dubbataa jira Taka fuula ummataatiif gabbaa'ee amma hojjaa jettina sinna bilbilata bar wallahi amma gidee isin bilbilu kana nam aalimaa turati dawwalaa jira namni aalima irratti gadi cuf nam wallahi nam aalimaa turati dawwalaa jira jaaladheetimi giddiin isin dura na dhaabde na bartan hojjaanyuu na bare kamma miidiyaarratti nan beeni illee na bare amma faata gariini waa maran dubbannu amma kararra jirra please akka durii miti taaptaapi isin sappoorti na godhaa jechuu dura odoon taa'e tokko kanarratti wanni gootani keessatti warri baay'ee raba hin beeyna rakkoo kana hin beeyna humna godhaa jiran yaadanne warri biyya alaa jettan ummata keessan kana fedhu aana danda'a fedhu waan ta'uu danda'a akka dhugaa rabbiititti sappoorti gootan waan tokko gargaaraatanii nu cinaa dhaabbattan karaa isinitti argisiifne wani dalan ifatti dalagaa jirra namni wallahi nama saamuna waan bitatu hin qabne kiisi keessa jira uma harkaan qaban birii 450 kafalatan Gazairi isin buuse sheefa ya kan jawala sasa sheeka futa sheeni le wan kale Allah ka ne da hujan ka wuri nawane daga ne yana daga ne sai kai da su kuma ne sai da shi ne sai da basagal ke na ya mu yara ne iro billahi kalas live rabanu ni dirqama shamsu meegde tokko dubbadhu awiyaya ke kama wallahi dubbin na ribe awiyaya ma jentane assalamu alaikum awiyaya alaikum salam ta kam naga kam kalas shamsu billahi debi salamata kabadin sochona naga awiyaya naga kam sa fayyada jawali la janya tawan bentum na fakkaate ndi jawali mulo isya ka jirto awiyaya duwaina ko yani ben bakasara akrabina dabu wallahi rabbi sabit inshallah sanad hunatu sifida wali sanad inshallah abu anuma mal tare wallahi tinama me ka fida ya haywana ana fabdi ku welle ti dabala ka kam isi jalla dagotan abu ya ya ko fira make sani miti ke ka wallahi awiyaya amana rabbi sai ta ka ke ka wala ne bagata bagara inda jetani sheekaman akka dhufu feetanii maal jechuudha miira keessa baya nullee du'aayin godha akka achisin bira geenu la bargizee taanatu sifida jetana jetama guyaya wana bira argite abuyaya jetta guyaya wanta immoo sukkaara dhibbana gara wallahi ay awiyaya sheekama wallahi bakara kiya wallahi du'aayina godha rabbiin aga amata dhufu rabbaki sina dhaab inshallah aga naaftaami ta'utti hin dhufin akatira katunda boyi ani ammo gorwana jeri abu aga makina leta tujiri sila mada wala ke kamal wana jeri amma lali ka tawajju alammati ka da abu አንበሳቱ አረፈመ በቃ እንደት ስንገለ አንበሳቱ አረፈመ ሁንዲ አረቄ ዱጌ ጠጂሳ ገለበጠኒ ዱፈኒ እንትኒ ሳኒ ገለበጠኒ ላይቪረ ታኒ ሀደነማ አረብሰን አባነማ አረብሰን ራሞ ራደለተኒ ራሞኑ ከበጃ ቀባበር ራሞ ስንገለ ራሞን ከበጃ ቀብዲ ራሞ